ما تقدر بسو يالي بودندي ساوني لو انت في هلا هلا كنا شينا ندرب بقى كنا شينا ندرب الزمن قاسي Hello, السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وصلت نيتوركيتو وصلت ايه دو اكو مدبي زمان حتى اني akkashe naasoo keenya karaa dhaaddanurraa muree dhiifama. ابشر اكو انجرو Yaa ابشر akkuma reefu haasa'u jirtu sanitti qeerroon tun wanti isiin irratti hidhamteef warreen akkatti hidhamu jiru qeerroo miti bar maqaa qeerroo balleessuudhaaf akka Oromoon walitti garagaltuuf qeerroo jaanii ololan taane oofaa jiranii jechuu. Malee qeerroon hin hidhamne ifiifuu biyya qeerroo bulchu jira qeerroon qeerroo kamittiiti ayinnoo jennaan jechuu warra dubbii akkanaaf hunda. بدا وانت كاجر مال زيتي بيتا دغوادا ati siyaasaan tuni beeki obboleessaa fi obboleessa illee wal nyaachifti abiraadhi sun Siyaasaan tun akkas qabdee ilmaatu abbaa ajjeese bakka abbaa san dhaaluudhaaf kun waan seenaa addunyaa irra dalagamee jiru biyyoottii arabaa tana kun keessatti illee seenaa dalagamtee nafxeenyaa jirti. keessa jira malee nafxeenyaa Oromoo keessa hin jiru. Nafxeenyaa Oromoo Maal nafxeenyaa jechuu Oromoo keessa hin jiru. jechuu Amala barbaadeeti nafxeenyaati kun maal jechuu obboleessi barbaadeeti sababa jaartii dhaaluuf jaarsa ajjeesuuf. maal jechuu barbaadeeti mootummaan mataa Ayyee. isaatu mootummaan mataa isaatu gartee qeeroo jedhee gartee uumee gartee uummata afaaf ajjeessu. Shifta uumu. Akkuma kaleessa gartee gaafa qabsoo goonu san Ayyee. qeeroo fakkaatanii gartee uummata nagayaa harka qullaa hiriira ba'e wajjin hiriira ba'anii meeshaa caccabsuudhaan fi dhagaa darbachuudhaan Akkasii. akka mootummaa TPLF tarkaanfii Nafxeenyaa. Ayyee. qullaa hiriira nagayaa jirtu irratti rasaasa banu godhaa turan sanitti gartee Yaa. ammallee as garagachi qeeroo fi uummataa fi gartee uummataa fi uummata waliif buusu gartee godhuudhaaf jecha waan kana dalagaa jiran. Naam. Galee ammaali Yaa. meeqaan ta'uu beeka gaafa 1991, 92, 93, 94, 95 gartee opiidiyoon halkan gurraacha deemteeti gartee uffata leenjerii waraana adda bilisummaa Oromoo fakkaatu uffattee gartee maal gooti jechuun uummata irra deemtee Yaa. wayya TPLF opiidiyoo biran dhaqinaa opiidiyoo kana jettee qaraatee guyyaa dhuftee uummata kana qabdee hidhaa turte jechuudha. Filima wal duubaa nyaachisanii. So filima godhaa turanii jechuudha. Maali kuni political game akkaataan itti wal cabsan kana. Galee Akkas. amma ani dhibbarraa dhibbatti wanni quba qabu kan gartee ishijee mataa qaqqabachuu didee mirga isaatirra cichee gaafii isaa Oromiyaan gartee ifiin bulchuu qabdi.
daangaan Oromoo sararamuu qaba. Finfinneen Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba. Akkasii Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Jee kan falmu. Oromiyaati. Handhuura Oromiyaati. Finfinnee seenaa meeqa qabdi? Hidhamaa jiru. Akkana jee gaafii tanatti cichaa jiru hidhamaa jiru. Maaliif? Okay, aboo yeroo hin geenye yoo tasgabbeessanii duuba nama kana aboo yeroo hin geenye. Egaa sosoota gartee killeen ilmoo taati. Carraa olii haa kunnu nuuf ajaa'antee bar nama tokko tasgabbeessiteeti wanta goota bar qubni kun yoo sitti ajaa'ibamu keenya yoo si dhukkube irraa murteen darbi. Irraa mur darbite. Oggaa hiite kana hoo maal ta'a? Maal ta'e dummaachaa deema? Akkasi. Fincilaa mootummaa kanarra ka'aa deemaa jiru. Amma amaarri maaliif fiilima adda addaa argite? Maaliif dhugaa fadhan gartee Finfinnee irratti dubbii kaasan? Dhugaa fadhan marree gabbeetti gartee kaayoo takka waliin qabna jaa Dr. Biraanuu Naggaa. Oromoon hagam takka kaayoo san jibbitu. Qormaa taatan afaan gartee amaaraatiin kun hundi maali? Amma bar amaaruma nafteenyaan nu dhibee bar nafteenyuma tana waan isiin barbaadu. Gabrummaa namni nuti tuffannu akkamiin nu bulchitii jechaa jira bara amaarri. Dubbii akka dursaniif deemanii beektaa tacalii calanqoo irratti akkasitti uummata keenya fixansan. Maal jeete? Amma gaafa mootummaa fonqolchuudhaaf naannoo Amaaraatiin yaalan sani naannoo Oromiyaa keessaa namni hidhame. Welcome. Naannoo Oromiyaa keessaa hidhan. Okay. Naannoo Oromoo Amaaraa kan tarkaanfii hin fudhatamne. Laal. Ilaalimme akka waliigala biyyaa akka waliigala biyyaatti yoo laalle naannoon tokko uummanni tokko buusaa ajjeesuun seera biyya sanii keessatti ni hayyamamaadha. Bakka jalqaba Harargee irratti warra lolli baname. Okay, TPLF fi gartee OPDO fi gartee Somaalee waliigala ilmaan Oromoo fixaa ture. Haya, ABN tu gartee IDPA hojii walii galteeti uummata Oromoo walloo rasaasan dhawaa ture. Gabbaanii labsarraa baasanii tarkaanfitti irraa fudhatanii dhaqanii uummata kana akka gartee qawwee hiikachiisanii inni hiikachiifne. Duuba eenyu bulchan? Ammallee gartee olaantummaa saba tokkoo qofaa jira malee mirgi walqixxummaa hin jiru jechuudha. Biyya gartee abbaan humna qabu, abbaan dinagdee qabu qoftiin keessatti jiraatu Itoophiyaa jechuun. Ati humna qabaattee, dinagdee qabaattee, qabaannaa keessa jiraachuu dandeessaa jechuudha. Gaafa Binishaangul galtee akkasitti Amaaraa hojii ollawan gaafa Binishaangul keessatti rakkishaan kaate biyyiin xayyaaraa qabatee dhaqe. Gaafa Wallootiif gaara Harargee immoo harka maratee taa'ee afaan qabatee. So maali sodaan inni qabu? Yoo gartee ka dubbatu ta'e fakkeenyaaf Oromoodhaa Oromoo sappoortii gootaa kun nama siyaasaa irraa eegamu haqaan bulchu yoo gartee amma fakkeenyaaf paartiin taqaawwan paartii haa ta'u amma fakkeenyaaf ofkoo adda bilisummaa Oromoo ta'uu feete haa taatu yoo rakkoon tokko irra dhufte inni bulchaa biyya kanaatti biyya tana isaa torkaa qaba gabbee fi gartee mirga isaanii san kabachiisuu fi qaba malee uummata faallaa hiyyaa sanii baga dhawman jechuun qaba biyya amma takaa'oo warrummaan biyya tana harkaa qabu guutuun isaaniitu jechuudha. Akka uummataatitti laalamuu qaban hoggaa gartee waltajjii fi gartee iddoo garaagaraa paarlamaatti wal dura dhufan akka diinaatitti yoo wal morman gartee hoggaanii fi gartee gaddeebi'an akka uummataa ilaalamuu qaban jechuun maaliif bulchiinsa isaanii jala waan jiraniif jechuudha. Yoo immoo addaan filee kuni paartii san hidhamuu qaba kuni achi deeggaraa san ajjeefamuu qaba biyya areemuu qaba akka yoo taate gartee garaagarummaa diinaatii fi isaan waan akka hin qaban jechuudha. Wanti TPLF irra qabsaa'aa baaneefis kanuma. Namuu gartee paartii fara deeggaree siyaasaa itti amane deeggaree nama itti amane nama filatu nama itti amane san filachuu malee dirqamaan gartee hoo asii mallatteessi waan jedhamu kana dinneeti ka qabsaa'aa baane jechuudha. Kana fudhadhu
naatu su kan mallatteessii dirqaman. Isa akkasii siyaasaan Itoophiyaa haftee fi jirti. Oromiyaan bilisoomuudhaan bilisoomaa inni hundammeeyne gartee dammaqxee gartee hin taane qabsoon qeeroon gooti nyaadhamtee jirti hatamtee jirti. Qabsoon qeeroon gooti hatamtee jirti jechuudha. Afaan federaalaa amma goruu dadhabaniiti afaan Oromoodha. Afaan Ingilizii afaan federaalaa haa ta'u jettee aktivistiin Oromoodha afaan barreessaa jirti amma. Afaan federaalaa haa ta'u. Bilisomni amma goota qawween nun feesisu jechaa turan jechuudha. Maaltu nama baasa amma Itoophiyaa jechuun gartee biyya abbaan irreedhaa itti jiraatu malee biyya hiyyeessinii fi miskiininii fi gartee namni obsa qabu keessa jiraatu miti. Ati maal ta'uu qabda? Jantalmaan ta'uu qabda jechuudha. Yoo deemtu sodaachistu, yoo dubbatte gartee baqachiisu, yoo lolte duutee ajjeesuu gartee san barbaadde. Ammallee sanumaatti deemu jiru. Oromiyaa keessa amma warra faamilii guddoo qabu, warra gartee dhageettii qabu qofaatitu jiraachuu jira malee kaan miskiinni mataa qabatee tuma deemu jira mirga walqixxummaa tokko hin jiru. Abbaa warri faamilii guddoo qabu ilmaan adeeranii wal jaamanii akka kafaran cafaqanii kafaran saamanii jiraatanii jechuudha. Olaantummaa seeraa jaaniiti qeeroodhaa jiran qeeroo hidhaa jirantu haqame warra mirga isaanii gaafata. Warra gaafiin Oromoon deebine deebuu qabdi jiru. Warra gartee sodaa irraa qaban gartee namni kun booda garee keenyaaf gartee nu tolaa miti. Ummata nu dammeesse jaanii sodaatan hidhaa jiran. Usaamaa Ballaadiin Ameerikaa ijaare gartee Alshabaab Ameerikaatu ijaare gartee elektirikatti ijaarteeti Somaalee galchitee maqaa Alshabaabiin Somaalee dhawaa turte Ameerikaan. Usaamaa Ballaadiin gartee isaaniitu gartee leenjise. Afgaanistaan ummata hibrat Soofeetii jedhan kan ummata Raashiyaatiin dha'uudhaaf ijaarte. Ummata Raashiyaa balleessinaan ummanni kun naada waan qaban jettee maqaa isaaniitiin Islaama biyya meeqa balleessite. So kun political game. Political game. Nigalee saniifuu obboleeyyan kiyya warri bilisoomne jettanii qawween nun barbaasu jettaa turtan. Ani gaafa duroo gartee jijjiiramni kun dhufe kunoo ibsaan gartee abdii afran qalloo ragaan abba. Oromiyaa bilisoomuu isiitii fi bilisummaan tuni gartee hidhachuusi gaafa qeeroo walii qabanii ifi maallaqa uummata Oromoo kan baha Oromiyaa irraa buqqeef jecha walii qaban kanallee baay'ata san ramadanii fi yoo qeeroo Oromoodhaa leenjisanii humna naannoo Oromiyaa tan addaa tan walaba taate dhaaba siyaasaa tokkorraa tan gartee olaantummaa mirgaa fi olaantummaa uummataa eeyyu gartee tan gartee yoo ka gartee miseensi takka hooggansi dhaabaa tokko dogongore qabdee seeratti dhiheessuu dandeessu yoo ka ijaaran qofa gartee Oromoon leen bilisoomte kan hin jiru. Gartee bilisummaan Oromoon leen ka hidhattu alagaan leen gartee osoo gartee dhagaa tokko ittiin darbanne osoo jecha tokko hin jenne itti yaadduu jechuudha. Jechaatiin ture hin godhamne kun. Lammaan yoos tossee godhuudhaaf waan kana. Fuudhanii as jechi dhawaniiti gartee harkaa dhawanii maaliif kuni? Jarri kuni Itoophiyaa takkittiitti amana. Bara amma yoo lammaa fi walla bayaanummaan isaaniitu lammaa fi abiyyi dhugaatii mata tokko haa ta'anii walla bayaanni maarratti Oromummaa fi Itoophiyaa maarratti walla. Galee okay. Haya amma abiyyi Ahmad baatee afurmoo maal dura maal jee naannoo waan jedhu ni balleessinaa. Yeroo waa xiqqoon booda baatee waa xiqqoon booda maal jechuu kun? Itoophiyaa kiristiinaa takkitti andi agar andi ቋንቋ andi ብሔር andi baandiraa jettu san gartee afaan tokko lammii takka gartee amantii takka alaabaa takkaa sanitti deemanii jechuudha. Kana godhuudhaaf maal ta'uu qabare sabboontoota Oromoo ciccimoo warreen gartee qabsoota narra cichanii warreen gartee haqaaf dhaabbatanii warreen gartee dhugaa saniin Oromummaa lalisan sabboonummaa isaanii irraa mulqanii kaan ari'anii kaan hidhanii sabboonummaa Oromoodhaa gandatti galchanii kana jechuudha. Oni deemaa jiru.
yoo gartee rasaasni naannoo Amaaraatti dhoome kadhoosise Oromiyaa keessa hidhamti jechuudha yeroo. Yoo Amaara keessatti naannoo Amaaraa keessatti namni kaduutee Oromoodha kajjeese Oromoon hidhamaa jechuudha. Garuu dhumaatii ilmaan Oromoodha harka diinaa gartee nafxanyaawotaatiin gartee ajjeefamtu tokko hin gaafatamu. Barri mootummaa jijjiiramaa bilisummaa jettan tuni akka seera addunyaatitti qabeenyaaf namni mana murtii hin dhaqu yoo dhiifama godhame qabeenya fakkeenyaaf qabeenya amma mootummaan Itoophiyaa maal godhe wanni inni godhees meetikki moo maal jaanii saboo meetikki xixiqqoo gurguddoo jaaniiti warreen qabeenya saaman hidhanii warreen lubbuu namaa baasan dhiifama godhanii mee laala kamtu irra jaba kamtu irra gochisuu kanneessa dhalalma namaatirra raawwate ka qabeenyaati moo ka lubbuu namaa baasan warreen lubbuu namaa baasan dubartii ulfaa ajjeesan daa'ima waggaa 9 ajjeesan gartee dhiifama godhanii fiiti warreen qarshii 100,000 woo miliyaaraa uumanyaan bar lubbuu isaan baasan sani hojjettee fiddi maallaqa sani ummata san qabanii hidhaan jiranii qabeenyi san keenyuti qabeenya ummataati bar mootummaan isaa fitti qabeenya bar qabeenyuma silaa ummata kanarraa taaksii guuranii deebisanii silaa ummataan tajaajilanii nyaadhama tole lubbuu ummataa tabaate sana hoo eega qabeenya biyyaa ka jettanii jira lubbuu ilma namaa tabaate eenyu kam qabdanii seeraa dhiyeessitan hin jiru tokko illee nu sani dhugaa bilisummaan Oromoon gartee asirraa mootummaa seente duuba mata rawaasa Oromoo akkamitti jirti gaafiin Oromoo takka deebitee gaafiin Oromoo deebuu dhiisiti. Aboo dhiifama silkiin na bilbilame. Sorry silkii jabduu hajaaftaniin barbaadu takka na bilbilame taniin eegu jiru tokko. Jabduu moo fardi? Fardillee 100 fardiidha. Baay'ee gaarii. Egaa maal haasoo jirta isaan mantana daqiiqaa sokontis 20 dura irra itti deebimee haasoosan. Wanni haasa'aa jiru. Ummata kan baanteeti yookaan lubbuu dhabee dhiifama godhanii fi qabeenya saamanii siisanii hajettu. Eenyufaatu akkas goosise? Warreen seeraalee ayyaana kam gargaarti kan lubbuu namaa baase tokko isaaniitu. Amma sana duraan akkas ture. Bar warri kaleessa gartee meetikii muumaa jaanii gartee uummata qabeenya saame jaanii hidhaaniran kun warruma kaleessa lubbuu namaa baasaa ture wajjin miti kan lubbuu namaa ajjeese ka dubartii ulfaa ajjeese ka daa'ima ajjeese ka haadha duratti ilmoo lama ajjeese kana kuntu qabaanii seeraan dhiyeessine dhiifama godhaniif. Akkasuma kosiin. Oromoon garaa laafti gaa. Tun beektu. Ka qabeenya nyaatee maaliif dhiifama godhuufii qabanii hidhate. Ka lubbuun beenumaa furameewu addunyaa tanarraa furame numaa sunu. Ni furameewu sun. Uummanni kun qabeenyaaf dhaabbatee malee uummataaf hin dhaabbanne jechaamaa barka maaliif yoo eegatan. Uummataaf dhaabbate. Durii gaa dubbiin akkasii ka jirtu eeffatu ilmi abbaa gadaa mootummaa Itoophiyaa ta'e kana waan akkasii agarteeti amma dhaluu tanatti jechuudha. Ta dur dalagamte hisaabaa hin qabdu saayibii. Nada beekaa bara ammaan tanuma dur dalagamte tana bar qabeenya dur saamame lubbuunis duruma baatee bara matuma dabre kana baatee bara. Gaafas ilmi abbaa gadaa ni jiraatu bara. Okay, gaafa qabeenyi saamame ilmi abbaa gadaa hin jirre bara. Hoy ture gaafa qabeenyi saamame. Hin jiru. Okay, qorataniituma bara qabeenya saamame kana gartee qabeenya kanaatu irra badee jaaniiti seeraa dhiyeessanii miti. Akkasii. Ani xayyaaraan jala fiiganii Sudaan daangaa irraa qabatee fidanii miti. Hattoota dhaqqaban. Warreen korooroo baasee miliyoona 2,500 godaansisee kaan qabeenya isaa nyaatee gubee saamee ilmaan ajjeesee gartee haadhaa fi jaartii fi ilmoo gartee abbaa manaa ibiddaan gube seeraa osoo hin dhiyeessin kan qabeenya saamee akkamiin seeraa dhiyeessan dura mee? Ka qabame. No beektaa waan takka zauma sanitti waan qabame tokko waan beekamee ni jiruuf
zaasanitti warra san hunda Suudaan dhaqanii qabanii beektaa kabaafatu kee jechuun. Kazaasanii lubbuun jiru qaban baafate. Waa sirri lubbuun jiru qaban. Koma jiru qabanii jechuun. Maaliifi haantu haan baasagaa guddicha qabuudha dura. Sirri amma waan inni jechuu barbaadu. Abdiilee amma maaliin qaban? Abdiileen gurbaa eenyu kaa Suudiin dhaqanii qaban kana. Abdiileedhaa sababa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irra gaggeessu osoo hin teenye sababa agartee mootummaa Tigraay uummata Tigraay wajjin waliigalee TPLF wajjin biyya zarafaa jiru. Paarlamaa mari'achiisee gartee muramuudhaaf isaanii qophaa'uu jiru qabame malee dhimma gartee uummata Oromootiif gartee daangaa irraa miti. Akkas garuu abdiileen akkana fakkaatutti akka seera Dr. Saanda fakkaatutti abdiilee jechuun warra lubbuu uummata karaa Sumaalee kana keessatti uummata Oromoodha hagan qabu kan inni wareege jechuudha. Isaaban qabu lubbuun uummata Oromoo inni baase. Ammas wanni isaan himata itti irratti hin baniniif ni saaxila. Namni abdiilee baay'ee saaxila. Maal jettaniin narraa himi Tigraay baqatee jiru kana. Amma gurbaa diimaa kana eenyu maqaan isaa diimaa san gabaabaa. Lakki moo biyya maaree jedhanii kana qaba. Beekeetiin jiraatti fuufi. Isa faatiitu gartee gocha kana kan godhu na dirqee jeetii mee miti osoo hin hidhamin dura. Okay. Osoo mootummaa gartee jarri kunillee aangoo harkaa qabachuu baatan akka isaan harka keessaa qaban nuuf hima ture jechuu yeroo san. Akkasii. Siigalee warri jala fiiganii qabanii biyya akkam baane godhan. Gartee akkam baane godhan sani yoo baane citii wajjin baa. Yes. Dhugaa kee. Citii wajjin baa kun awwaaluudhaaf jecha malee sila gartee qabeenyaa miti warra lubbuu qabeenya isaanii miti warra lubbuu namaa baaseetitu seeraa dhiyaatee murtii itti muramtee adabamuu qaba fakkeenya akka fakkaatiif ta'u. Naam. Maaliif yoo gartee ammaa naafati poolisii taanee sibira rasaasa dhahee nama ajjeesee an hidhame atillee boru gartee karaan kiyya kana jettaatii irraa if qusattaa jechuudha. Akkasi saayimni hattuuraa hattumaa. Ta'uu egaa kana ta'e fuugaa har'a yoo dhiifama naa godhan ta'e atis boru ni ajjeesaanis boru dhiifamaan naa godhama jetteeti tarkaanfii fudhattaati. Yoo kanarratti jechuudha. Amma dubbiin akkasiin jirtu lakkii duri sun gaafa milliliqii fi gaafa laal mootummaa monyaalee mootummaatu Tigraayisanii malee dubbiin akkasii sun hin jirtu amman tana. Amma xiqqoo booda biitti akka shari'a bultii ajjeesanii ajjeesa. Amma akkas jennee mire kalee miidhaan dabar walloo keessatti Oromoo dhumte deengaa dabar mi'eessoo keessatti Oromoo gartee Affaariif dhumte. So haa jennu kana hunda godhuudhaaf qeeroon hidhamuu qabdu qeeroon leenjifamtee humna addaa tan gartee dhaaba siyaasaa irraa walaba taate tan birmadummaa biyyaatii fi olaantummaa sabaa kabachiiftu ijaaruu qofa kan gartee kana hunda dalagu. Qeeroo gartee kaleessa sabaaf qabsaawaa turte leenjifamtee dhaaba siyaasaa tokko irraa walaba taatee humna addaa ta naannoo Oromiyaa taatee gartee hooggansa mataa ifiidhaa qabdu olaantummaa seeraatiif birmadummaa biyyaatii fi mirga uummataa eegdu tanagee biyyaa eegdu qofa yoo kan ijaaramte. Akkasi. Ammas qeerroon hidhamutti hin jirtu bo'u saniin nafteenyaa waliin nu diruuf karaa itti dhufan dhabaniituma akkatti qeerroon hidhamte maarre amma humniti guddoon qeerroorra jirti beeytaa. Okay, akka kanan taane qeerroo eenyu mataa olii qabee gartee qeerroo eenyu eegagaa dhaabni gartee amma ilmaan abbaa gadaa kun ilmaan Oromooti masaraa mootummaa keessa jirani eega kana ta'eefu qeerroo tana yaadasii akka hin facaane yaadasii olii qabanii mataa olii qabanii leenjii kannanii fi
خيادة فالله كابوس يادي إساء الدام رافوقني قرتي يادي إسانيسيس خنني في لفجلت يوصو ميديا رتنتاني مريتني والأمن سيسني والجنديمو قبمو لكي دينا خنا قولو جرا وان ديني قولو جرو خنا قرتي وتبلسو قبنا جاني أنا برا قرتي دينا وجيو جراتي لإلما أبوليس خيو قبني وانت قرار راميسني أتبر سمت داقيا ما بر فون كي فون كوركوروتي مديني خيدي قبويتي متبر Haalaan sitti dhaga'ama. yoo dhuguma san kasaba kanaaf fayyadamtee walii qabanii yaada faallaa qabus hojii ta'anii haasawanii ifin yoo gartee namni inni kabaju fa'aa itti fidanii siistemaan deemu jiruun Ahaa. qeeroo tana leenjisanii gartee hidhachiisu qeeroo hidhachiisaa jiran Qeerroon hidhachaan jirtu. Qeerroon hidhamuu baattus qeerroon safaaxaan beektu qeerroon amma biyyasii yaa wanta haa jennu hidhattee no ta hidhannoo qabdus ni qabdi. Ta hidhannoo hin qabnes ni jirti. Wal keessa jiran. maal jedhe amma Tigreenii fi Amaarri anna adda wal Haalaan. Tigreen nu hamiitu nuufis gootee jirti. Dhuga barbaada? Osoo jaalatteen ta'een jechuun dirqii akkasumallee akka Oromoon mataa gadi hin qabanneef waan beektuuf nuus miitee nuufis gootee jirti. Tigreen biyya saamte, qabeenya keenya saamte, lafa teenya saamte, burraayyuu saamte, sabbataa saamte, gullallee saamte. Bar ha qabeenya saamuu fi qabeenyuma kana lubbuu namaa saamu. Himatuu fi wallab. Yaa. Wayyaaneen takkaan Finfinneen ta'e jettee himattee hin beektu. Wayyaaneen takkaa Walloo ta'e jettee hin beektu. Saamatte qabeenya. Okay, jarri ammaan tana gartee mataa ol qabatee gartee biyyee nyaachisee gartee mootummaan jijjiiramaa kun gartee nutti lafa ol kaasa kun Finfinnee dhiisi Wallaggaa fi Shawaalleen keenyaa jechaa jiran. Akkasi. Baay'ee uummanni kun wal jaareeti tarkaanfii mootummaa irratti illee fudhachaa uummata Oromoo irra fudhachaa jiran. Uummata kana gartee deebisuudhaaf qawwee hiikkadhaa yaaniin Oromoo Walloo dhaqanii bakka Milan kamiidhamaa jirus isaanumaan qawwee hiikkadhaa yaaniin. Ta'uun qabu kun. Amma dubbii Oromummaa tun beektaa dubbiin siyaasaa tun hedduu nama dhibdi. Nama tooftaa isii beeku malee nama garii ni dhibdi. Akki yaadni namaa kun hundi wal addaa beektaa. Amma siyaasaa jechuudha. الدمع لو غلب النزول الحرمال لو تنزل عليه شوقي لو غلب الصبر بتحدى لو يحن عليه الدمع لو غلب النزول الحرمال لو تنزل عليه شوقي لو غلب الصبر بتحدى لو يحن عليه لو قلبي يتقطع وراك أصل ما
لعبة في يديك فاكرني بشتاق لعينيك ناصل ما لعبة في يديك فاكرني بجري عشان رضاك تنساك ولا أسفا عليك فاكرني بجري عشان رضاك بنساك ولا أسفا عليك فاكرني غير حبك بموت أنا حي كيتنا عليك فاكرني غير حبك بموت أنا حي كيتنا عليك آخر كلام اللي عندي ليه آخر كلام اللي عندي لك ليه آخر كلام اللي عندي ليه آخر كلام اللي عندي ليه مستحيل 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 Akam. Gandola din lagay mo jirara. مستحيل Mirga dia ba mi tisaw? مستحيل Ika. Oromo titi kon taga nama terbati. Amali kao. مستحيل Samu jore re. مستحيل Ika. مستحيل Warra kasit jam jolle abba kada fasen lagay mo jirara ita. Afaan saddeetiin danda'ani. Afaan saddeet. Osoo kan qofan ta'e. Hunda ni dhageeffadha. Gaafa haalli mijaayoon gitaaraan dha'e sitnii wallisaa jechuudha. Muskee. Afaan beekuun afaan gartee si fayyada. Dhanta ajaa'ibsiise gaafa jaakii gosaayee afaan Oromootiin wallise. Afaan Oromootiin wallise amaan akkamiin deemanii duba afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jangariin noo. Haluma gartee afaan alagaan ugaa afaan Oromoo dubbatte dhagaatti darbachaa afaan Oromoodhaa akkamitti afaan federaalaa tahaa jennanii rakkoo bara. Rakkoo. Dirree xayyaaraa dhaqanii markaba eeggachuu taate dubbiin. Akkasii yaa qamoottiin jira cafe duwwaan si godha ati maalittiin si godhame duwwaan si godha tiraa kalamaa sadi si haa godhuun jaamoo gartee maalittiin si godhame moo bara dhufu hajji si haa geessuun jaayaa'u dubbiin takkaasii irraa dubbatu waa sin agarreeti si haa geessuu waan jette hundaa rabbi si haa kannu waan jette hundaa rabbi si haa kannu Agak untuk kau jiran, habis itu kau baca, nama uli nasa. مينا Assalamualaikum. وعلينا وعليكم السلام أمتى حجينا في دماغ بيتاو إن شاء الله Akkasii miti yaa warabbiin gartee kaawwa si aadaa kun jedhu dheesan. أمتى حجينا في دماغ أكيد بيتيرو Awwasuma keessatti hin argamu dubbitan. ها حجين دردرو ما دانغاري داوسو دردراتو لينيتي Tana akkasii wal dubbi. بلا شرطي سياسة كيسة دلينيهم داو توبني سياسة ناس كيسة هركنا دوني كيسة باني Dhuga. أكس قوناتي سبب مال كيسير دو Awwasa shaata wallahi. مال فلا كيسو Wallahi Sudaanii dhageeffachuu jirarra. لكي ور كاميرا نمبر كاميرا نمبر واقعي سيرتا نما جبري Ee mul'ata kaawwa mun agartu. ايه Mun agartu. ايه اما ديفيد Kani beektaa mee kana qabu kan. ايه Namni qabu kun qoraasumaas kaanii ni naanneessanii beektaa mee qaba. ايه Qoraasuma sanii beektaa kaa beektaa balaan tuni beektaa suusiin tuni gosa hunda qabdi. يا بس Suusii cimaadhaan suusiitti hin beeku itti gara ابو gartee. بيجلي غربا بيجلي ما كانوا خالك Lakkii biyya tana ammaan ta'e ittiin jarjaru xiqqoo boodaan deemee rabbi jiru. ابو جيمان بيجاني تولا يا بريسو Aawoo dhashii gootee dhuftee kaa yeroo tasanii footollee kaatee afaan shakii. وقوة ديفيد وي يجلالو هيدا جباسي كان يجلالو Yeroo si gabaabbattee yaa gaafatatti.
Amman deemu deema hamma hin deemu amma irreechaaf hin deemu yeroo biyya. Irreechallee godhu. Irreechallee godhu osoo hin taane. tiima taa deema qaba. Kan facaatanii haa tuun ol. Lakki ati tiima ta'een deemu akka waan deemu itti. Kophaan deema dalagaadhaaf hin deema. An siyaasa an politikaadhaan deemu. Carraaqataaf hin deema. Ogumaan deemee carraaqatee deema. Akka tiimaa dhaqanii dhaqanii galuu miti waan takka godhanii garuu beektaa waan mul'ataa takka ammaa beektaa biyyichi ekonoomii barbaadde gartee. Warruma biyyaa sana ijaaranii gartee akkaataa biyya namaa kana keessatti itti jiraataniif itti guddataniif itti dalagatan qofa himuu fi barbaadde beektaa biyyichi ta'e. Namni keenya nuyi beekaa ifumaa dalagachuudha dura. Masmara bantan malee dheeytanii tuman deebiin haa yaade. Fakkeenya lafa keenyaaf dheenyee tartiiba dalagaadhaa gartee. Dubbiin beeki dhaqanii deebi'anii dachii fi villaa fudhachuu miti. Sarara bananii gartee akkaataa namatti jijjiiran. Dachii warra keenyaatu guddoodha. Eegaa. Kimaa keenya asii lallabadda haan dhagani. Bunni keenya akkas. Sarara gartee bananii akkaataa kamitti gartee nama keenya guddisnaa. Mama waa hedduu jira cafee kiyya wallaahi dhugaa barbaadda. Waa hedduu jira gartee ta biyya teenya hin dhaqin ta yoo dheeyte biyya teenya fayyaddu fa'aa gartee hedduu jira. Amma waan biraa dhiisimee yuuzdi kompiitara kana gartee yuuzdi isaa hawsiisa irraa olii qabanii barni darbanii barba cafee kiyya. Tokko yoo biyya dhaqe nama keenya ni gargaara ni guddisa. Waa hedduu jira jechuudha. Amma wallaahi ni ajaa'ibsa. Uummata gaanaati jira biyyantu jiru kanaaf. Hatta nuti illee uffata ofirraa baafne itti kan hinaa jechuudha. Kontiinara fe'anii deema. Biyyi isaanii keessa ni gurguranii beeki bilaashitti miti. Bilaashitti qaayee gurguranii. Kontiinara tokko geessee yoo dhufe makiinaa inni yaabbatu BMW 15,000 deemaa jechuudha. Akkasuma akkas. Nama keenya silaa biizinasa karaa gartee bananii fi yoo biyya dhaqxe gartee maal gootan seete. Ijoollee gartee sammuu isaanii bilchaatte hayyama daldala harka kaayanii baasanii fi waan xixiqqoo gartee itti erganii gartee sossohaa jechuun akka gartee ijoollee ilmaan adirran keenyaa amma fakkeenyaaf Oromoo gartee naannoo biraa dhugaa rabbii wal daleessaa jira. Akkasii uumata dhufu gartee beetallaa isan gartee makka siyaa geessuutti gartee siyaasa kana irratti dhaabuudha. Akkas gooti deemee afaan kaan dhugaa du'aa godhi. Abshir du'aa itti goonaati jiraadhu. Ani kana deemu jira. Okay. Ayyee deemu karaa nagaa haa ta'u. Haala tirkii akkam nagaa fayyaa jiru. Addaa bannee haa odeeffate si bilbileen ture torbaan tokko dura. Online hin turre teessa. Kadir jechuun bar nama gartee nama jabaa Oromoo tana gartee biyya abbaqaa irratti gargaaraa ture. Rabbi mudheertu isaa kan nutis niyyaate rabbi isaa guutu. Nama ilmaan Oromoo gartee cinaa dhaabbate gargaaraa ture gartee maqaa isaatiin irra jireenya isaanii jijjiirratanii jiran jechuudha. Beekuun ooltu caffee raammise akka gaariitti hojjetee beekta. Naayiroobii tana wajjin turre akkasii gartee bakka jirtanii namni nagaa isinitti haa ta'u gartee jiruu baqaarra jiruus rabbiin gartee haasidaafis isinirraa haa qabu. Jiruu baqaa tana tagalma geessa isin haa godhu arguuf jiraattan beekee maan tana jiruu biyya namaa tana biyya gartee jannata ilmi namaa jannataa miti wallaahi azaaba malee gartee biyya fiiti amma wallaahi sinin jaa amma nama tokko jira ijoollee baddannooti Liibiyaa irraa dhufee biyyaan hin jiru tana jira doonii nama 15 yaabbatanii namni 14 biraa du'ee halkan 11 fi guyyaa 12 bishaan gubbaa taa'ee rabbiin gartee gaa yoo duu isin jee malee hin duutu inni qoftiin irraa ba'ee sheerii kee jalanii agartan xayyaaraadhaan osoo baara gubbaa deddeemtuu faranjiin agartee lubbuusaa baastee kun ammaan tana hospitaala keessa jira jiruun inni dhufeeftuun ammoo gana azaaba san caala orku jiraata saniifuu gartee obboleeyyan keessan qabiyee jiru warri dabartee fi gartee raasammaala baankii kaayyattanii akaawuntii maallaqa baankiitti ol laaltan deemaa biyya keessan hin misoomsa akka qayyir gartee inni jiraatiif hin ta'e dardaraa biyyaan baane godhuudhaaf
biyya misoomsaa hojii uumaaf waan dandeessanii gartee waan biraatii miti bar yaaboo gartee gorsitee nama tokko bar xaasaa listiroodhaa gartee harka keessee dalagi yoo jetteen akka guddisu beeka guraageen bar listiroodhaan eegalteeti egaa arra dhiiroo tiraakteriin deemu jirti jechuudha. Nama keessan gartee warri ala jirtan maallaqa dooraala itti erguu miti mashruufa baatii itti erguu miti mashruufni maatii nama ergan kun anfariira namarraa fuudha imaana namarraa fuudha nama anfariirsa gadi galoo nama godha akkuma gartee Awurooppaan baqataa godhu jirtu godhaa jechuudha. Haa dalagatu hoo boo hanqanaa si gargaara yoo kanaan nama ta'uu baatte nan beektu sin beeku that's it amma booda waan kanarraa eeggatiin jaanii dalagaarra kaayanii nama tokko akka inni dalagatee jiraatu godhu malee dooraa 200 300 baatiin argiteef kun gadi galoo isa godha akkam goota boru dhukkubsachuun mala du'aa jira jechuudha dhukkubsachuu jira eenyu bakka taasisee san bu'aaf yoo dalagaa uumteef ammoo itti jiraataa jechuudha yoo ati gartee har'aan tana lakkii maallaqaan amma booda sitti ergu qabu kun hagana waan akkanaa godhudhuuni jettee karaarra keessee muuxannoo qabdurraa qooddee fi gartee yaada bareedaa gumaachitee fi yaada irratti gartee deeggarsa gootee fi dalagatee jiraataa jechuudha. Yookaan ammoo harkaa qabu kana si abdataati boruu naa erga jaafa facaaseeti diriitti hafaa jechuudha. Osoo hoggaa ati irraa murtee gartee waa jetteen biyyuma ati jirtu naan dhaqaanis biyya tan dhaquun qabaa jeetti ka'ee imaltuu seenaa yaa bishaanii nyaadhamee yaa saaratti du'ee yaa ammoo gartee harka namaa seeneeti gartee dallaalli gartee asii fi gartee cafaqee viidiyoo fa'aa irraa waraabee si maxxansaa jechuudha. Kana hunda osoo hin mudanne waan goonu takka gartee waan mul'ata saba keenyaaf uummata keenyaaf nama keenyaaf bu'aa qabu irratti karoorfannee godhuudha qabna. Qabsoon duraa sana jabduun namni dinagdee qabu gartee namni dinagdee hin ijaarame namni gartee hawaasummaa fi dinagdee hin ijaarame hawaasummaan ijaaramteeti dinagdee hin ijaaramte namni yoo hawaasummaadhaan hin ijaaramin yoo ijaarameen qabaatiin ni abadan gartee namni addaan faffacaa jiru guddina harkatu jechuudha. Ma faamiliin takka ta wajjin dalagattu jireenyaan ba wajjin jiraattu ifi faamiliin dhibbi takka gartee ta wajjin hin jiraanne fi faamilii nama lama wajjin jiraatu obboleeyyan lama wajjin jiraatu fi obboleeyyan dhibbi tokko addaan faca'ee jiraatu tokko miti. Yeroo hundaa obboleeyyan lameen wajjin jiraatu kanaa dursaa jechuudha. Obboleeyyan dhibbi addaan faca'an akkuma faca'an sanitti yaada amaliin isaanii facaate dinagdeen isaanii faca'e gartee akkasuma takka gartee diinilleen isaan jidduu seenee gartee tokko tokko isaan nyaataa jechuudha. Kanaafuu ijaarsa gartee hawaasaa kana irratti jabaachuudha qabna. Akka keessaafu baatii Oromiyaa baha Oromiyaa ijaaramuu qabdi. Waggoota akka kanneen tokkummaatu Harargee afaan feene moo Harargee tokkummaan feene. Harargee jiraachuun feene moo jireenyaatu Harargee didee waan jiru takka nutti dhaga'u. Maaliif haalli ammatti jirru kuni obboleessa jibbaa obboleessa abaaraa gartee deemaa jirru kuni dhabama jalaanu hambisu jechuudha. Dhabama nu godhaa deemu jiru. Oliif naasuun dhabamti. Gartee bakka jaalalaa jibbansaatu bu'a. Bakka hadooddiidhaa gartee waliif gammaduudhaaf namni tokko waliif rifatu ni dhabamti jechuudha hundinuu. Rahmanni jidduu keenya dhabamaa deemu jiru. Amma gartee gosa dhiisneeti ilaa haga balbalaatti walii gabboo jiraannaa jechuudha. Balbalatti gabbaanee ati warra baluuti ati gosa tanaa akkasii sanitti deemu jira. Kana hunda maali? Ka godhaa jiru namni godhaa jiru kana hunda numi. Eenyu nu keessa fide diina hoggaan jiru Oromoonis beeki gartee tokkummaa kee hin feene diina keeti. Namnummaan tokkummaa kee hin feene hundi diina keeti beeka. Obboleessa keetu maan taane. Obboleessa kee obboleettii teemaa fi qabda obboleessa kee maa fi qabda sin jiru inni mataan isaatu diina. Saniifuu dhabama kana jala hafuudhaaf tokkummaa yoo jeebifne jaalalti teenya yoo akka durii deebi'u taate bar Awurooppaan Itoophiyaa eessa akka waliigalaatti Awurooppaan Itoophiyaa Harargeedha. Awurooppaan Itoophiyaa Harargeedha jechuudha. Bar dur Harargeen hin baqattu itti baqatani. Itoophiyaa guutuutti baqatee irraa dalagatee biyya isaatti deebi'a jechuudha.
akka irraan tan Suudii fi Dubaayii fi Maarree fi deemanii gartee dalagatanii deebi'an kanatti Harargee dhufanii dalagatanii deebi'an. Har'a Harargeetu gartee faca'ee muka firii mukaatii fi baalaa fi gartee dhukkubaaf saaxilamee gartee haati gootaa, haati dhiiraa gartee, haati jeenaa, haati qabsaawaa kaleessa turree bilisummaa Oromoo tana saaqee qabsoo bilisummaa Oromoo saaqee har'aan tana gartee gidiraa harkaa jirti jechuudha. Eessatti Yemanii fi Suudii miti beeka. Bar Soomaalee fi Keeniyaa miti. Oromiyuma keessatti biyyuma isaa keessatti biyyuma abbaa isaa keessatti gidiraa harkaa jira. Maalirraa? Saa gartee hoolaan abbaa gaarii hin qabne gartee adurreetu bashootu itti taphataa jechuudha. Bashoo nyaata nawa waraabessa dhiisa. Abbaa gaarii immoo qabu immoo dumaalaa kaa'ee rafaa jechuudha. Nuutiitu waliin haasuu dhabe. Har'a naafiyatis yoo tokko dhufee karrabaattaa hodhatee waa'uma Oromummaa irraa nutti haasa'e arjoomne. Yoo tokko dhufee ammoo gartee rakkina nutti yoo obboleettii ta'ee biyya kanaa rakkachuu jira siin jee rabbiin gartee maal jecha kanaa beeki qalbii irraa hin jennuun jechuudha. Rabbi haa dirmatuufi gartee rabbiin gartee aboo rabbiin haa dirmatuufillee tana afaanumaan jenna malee garaa keessaa hin jennu jechuudha. Kaan ammoo karabaattaa hidhatee akka dhufe kana qabaachuu baatullee liqii fuudheeti kannee deemaa jechuudha. Liqii fuudhee kannee meeqaan tama gada kan liqii fuudhee abbaan liqii irraa fuudhe san jala deemee guyyaa irraa gaafatee maallaqa isaa irraa fudhate jechuudha. Dura maali inni dura bara nama keeti dura ifi nyaattee dhuydee gartee uffattee dibattee kiraa manaa firaa kafaltee ilmaan kee jiraachistee yoo siif ol kaayamte eenyuuf kaayise obboleeyyan kee maatii ta'e yaadatta yoo achi dabartee yoo maatii ta'e bira dabarta eessa qotte gosotee eessa qotte naannoo gartee irraa dhalatti san gargaartaa achirraa kaateeti lammii ta'eetti dabartaa jechuudha. Lammii dabarta har'a nuti ifii keenyaa gargaaraa hin jirru. Gara obboleessa kee tokko biyya harakachu jiru kabeelaayee beela jiru yoo beela baaste gartee if gargaarte isaa miti bar if gargaarte if beela baaste ka dhukkubsatee daa'ima gartee cittoo fi gartee saakkaanii fi gartee dhukkubni adda addaa itti bu'e kana paanadool tokko bittee fi yoo ergituuf taate ifumaaf paanadool bitattee ifumaaf kiniina san bitattee dhugdee nama biraatii miti matuma keetiif waan goonu isiif jennee ifumaaf akka nama ishii godhutti godhuu qabnaa. Qaanya Oromoo naannoo biraan agartu. Ammoo warri Baalee keessatti beelaa san Harargee ta'uu agarraan Oromoo naannoo biraallee caalifte nuu miti. Maaliif ilma deera kiyyaatii maqaa obboleessa kiyyaa miti. Agaddaan hin beenitti namuu iyye eega dubbiin addaan baate namuu callise. Kana mootummaa qofaas hin qoman. Warreen gartee Oromoodhaaf dhaabbanne jedhee gartee maqaa Oromoo qabate hundaan qoman. Tokkoon isaaniitu iddoo sanitti argamanii waan kanarraa ibsa baasanii uummanni kun akka gargaaraman godhaan jiraniidha. Hin jiran. Maaliif? Naan galle maaliif uummata kanaaf hin dhaabbanne jechuudha. Uummanni kun yoo dhumanis uummata isaaniitii miti isaan miidhu jechuudha. Duraanoonni isaan irratti walii galaniif keessaafuu Harargeen akka baddu. Harargeen baddee akka Itoophiyaan ijaaramtu. Maaliif Harargee jirtu Itoophiyaan abadan hin ijaaramtu. Kanaatu sammuu isaanii keessa jira jechuudha. Harargeen baduuni Itoophiyaan ijaaramuudha. Harargeen ija jiraannaan Itoophiyaan wanni ijaaramtu hin jiraattu jechuudha. Oromoo irraa namni gartee maqaa Itoophiyummaa jedhu Oromoo Harargeeti. Kan guyyaa ayyoo halkan aabboodhaa guyyaa ayyoodha halkan jaartiidhaa dubbiin akkas taatee jirti jechuudha. Asisi wajjin gartee uummata sammoo Amaara naftanya deeggaran maal deeggaran sin jechaati halkan ammoo firaa jechuu waliin.
Semmoo takkittuma san beekna gaa takkittiin beeknu maali Oromiyaa Oromummaa bilisummaa walabummaa walqixxummaa san warri kaleessa walaloo fi wallee baasee gartee hoggana Oromooti irratti baaselleen galeeti bilisoomnee jirraa jee galee warri kaleessa gartee poostaadhaan isinii dhufte moo akkami isin dhaqqabdee gartee walabummaan kaleessa qabsooftanii fi arrabe walabummaa san dagattanii bilisummaa jettin jee baasee biyya galee jechuudha bilisoomne jee biyya galee maal siibsa kun amma gara beeki qabsaawwan Oromoo ijoollee Harargee tokko gartee baha Oromiyaa irraa yoo kan ta'u ta'e hin jiru jechuudha kan ji'ullee gartee jecha kaleessa jeesan ibdura qabaa deemee bilisummaa hin jirre bilisoomne hin jiru jechuudha eenyunni kadhugumaan kaleessa qabsoo keessa ture qabsoo saba kanaati jee manaa bee dhagaa boraafatee gartee qabbanaa fi aduu keessa gaaraa fi daka bahee saba kanaaf qabsaawee dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa cabsee obboleessa isaa gartee awwaallatee gartee gadadoo meeqa arke inni hojjetu jechuudha waan akkanaa Oromoon sobuun har'a qeeroon biyya keessa nyaadhamnee jirra akka dubbanne gartee akkan dhungonne hudduudha akkan dhiifne lubbuudhaan nu taate dubbiin akkam tumalaa jechaa jira yoo dubbanne kabakkatana jiru Oromoodha yoo usne miidhamaa jirra qabsoon teenya hatamte akkamtu malaa jechaa jira kuni amala gartee Itoophiyaati Itoophiyaan hoggaa kufuu kaate maal gooti Oromumaanii gartee Itoophiyaan akkan jiina gooti jechuudha Itoophiyaan yoo cabte Oromoodhaan kabamti jechuudha akkasii galatooma mana bira isaanii deemtee jirti Oromiyaan ta Oromooni taati gartee adawiin Oromooni naati gartee sobduu fi gartee bitamtuu fi gartee abbootiin garaatis karaa irraa ni meeti kanaaf irra amantaan wala dhaabu hunda keessaa gartee warri gartee saba kana gartee ifin dhaabbatini garaa isaatii fi aangoo mata isaatiif dhaabbate rabbi karaa irraa nu ba'ames warri dhugaan saba kana dhaabbatee gartee tafii tasabaa dursu rabbi numri deettu haa kanuuf akkasuma dubbiin warri irraa jijjiirama jaanii harkaa qabus saba kanaaf gartee waan isaan godhaa jiranis hin jirtu sabni kun hin beelaa'u dhukkubsatee akkasitti gartee firii mukaatis hin nyaatu daa'imni isaatillee jalatti hin miidhamu dhukkuba iboolaa gartee mootummaan ofumaa facaasee gartee dawaa uummata gurgurachuun dhaabbachuu qabdi jechuudha vaayirasa facaasanii dawaa vaayirasan balleessituu harkaa qabna jedhanii dawaa san gartee kaambaanii wajji olii galtee godhanii gartee kaambaanummaan dhukkuba kana gartee vaayirasa kana facaaftee dawaa gurgurachaa jirti dawaan tun dhukkubni kana gartee mootummaan waan gocha kana kanarraa dhaabbachuu qaba jechuudha warri mootummaa ifitti moggaasanii jiranii mootummaan gaafa filattee quba baastee filattee namni ati filatte san bakka san sii bu'e jechuudha haqaan gartee sagaleen ta'e osoo hatamin amma sagalee hatamuu miti qabsuma Oromoo guutuutu hatamee jechuudha ganaa filmaataaf hin baatu filmaataaf abbaan filamu murtaa'ee jira shuf murtaa'ee jira jechuudha eenyu akka aangoota natti dabse 2018 moo Manisoottatti himamee jechuudha Manisoottatti himamee akka eenyu piraayim ministeera ta'uu jiraatu dura himamee jira jechuudha second prime minister of Ethiopia jaanii jechuudha tasaniifuu qabsoon hatamte maalayyaa filmaataas deemuuf boochanii jechuudha akkasii jiraadha isin kura teenya nagayeesitti haa ta'utis rabbiin yaadaa muraasa keessa yaa guutu gartee imaltuu bakka keessa si haa godhu inshaallah wal dhageenya turtii gaarii na qabadha nagaan naa jiradha